Shama harka fuudhee daawwattoota keenya keessummaa keenya miseensa raayyaa ittisa biyyaa kan ture har'a gara miseensa waraana bilisummaa Oromootti kan dhufee jiru ta'an kunis barsiisuudhaaf akkasumas dhaamsa tokko tokko kan inni warreen fakkaattota akka isaa kanneen mooraa nyaabaa keessa jiranii dhaamuu qabuudha. Kana irratti xiqqoo haasawaa taasifna. Hordofaa jechuu barbaanneeti. Ayyakkam nama keessanii waa'ee akkamii maaltu gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti akka dhuftu wanni si taasisee maal fa'a? Akkuma beekamu dhaamsa olaanaa qaama olaanaa adda bilisummaa Oromoo dhaamsa inni beeksisanii baasee irratti qawwee keessanii meeshaa keessanii biyya ormaatti deemtanii hin gatinaa wanta isin hin ilaallanne waraana isin hin ilaallanne keessa hin taa'inaa jedhee gabaasa isaanii dhaggeeffadheera jechaadha. Akkasittiidhaan guyyaa gaafa dhaamsi sun darbeerraa kaasee isaan booda ani bakka bahuudhaaf yaalii guddaan gaggeessaa ture. Innaan ammi jennee Amaaraa Kililii keessas Affaar Kililii keessattis bahuudhaaf yaalii guddaan gaggeessaa ture. Ammi jennee akka carraa taanee addana kunoo Dirridawaa kana gaafa dhumne akkasittiidhaan inni yaade waraanni adda bilisummaa Oromoo hin jiru jechaa turani. Safara kanarra hin jiranii jedhanii odeessaa turanii. Akkasitti jaalladhii nama jedhamu jaallatti aansee wanti si yaachuu barbaadamnaas warreen waraana bilisummaa Oromootti dhuftee jirta akkamii waraanni kun jaalalaan immoo maal simannaa akkamii taasisan immoo akkamitti ilaalti waraana bilisummaa Oromoo? Simannaa isaanii baay'ee bareedaadha. Egaa simannaa isaanii irratti baay'ee bareedaadha. Simannaa sana akkaataa isaan ittiin simatanii jechuudha. Ayyee fakkaattota akka keetii warreen waraana mootummaa keessa jiran nyaabaa jala jiraachaa jiraniif kanneen deemanii lolaan isaaniif fakkaanneen irratti dhumaa jiraniif hoo maal dhaamuu barbaadde jechuudha? Har'allee kan hin dhaamuufi barbaadu waraana isin ilaallanne keessatti deemtee hin du'in biyya kee irratti biyya ormaa irratti deemtee dhiiga kee biyya hin beekne irratti biyyoon hin beekne si nyaachuurra dhiiga kee biyyoon hin beekne dhuguurra as biyya kee keessatti innaa duutee maqaa qabda achitti du'a maqaa hin qabne du'a saree du'a reessaan keellee biyyoo hin arganne achi keessatti duute akkasittiin gumaa kee dhabuurra biyya kee keessa deebitee saba keetiif qabsooftee saba keetiif duutee akkasiin jedhaan. Baay'ee bareedaadha. Kunootidha akkuma argaa jirtanii waamicha waraana bilisummaa Oromoo fudhatee deemee lola nan ilaallan irratti du'uudha mannaa biyya koo keessatti du'uutu naa wayyaa jee dhufee jira. Ijoolleen Oromoo ta'aniif illee dhaamsi inni dhaamee jiru deemtanii bakka isin ilaallanne lola isin ilaallanne irratti du'uudha mannaa biyya keessaniif saba keessaniif wareegamuu barbaachisaadha dhaamee jechuudha.